qaroo dhabummaa. Dubartii ija lamaan hin qabne kan gurbaan ija lamaanin argu jaalatee yeroo isiin dhibamtu isii wajjin bu'ee bahee isii tana wal'aanatee isii fayyifatee xumura irratti maal isiin akka gootee fi maal irratti akka jarri gayan hanga xumuraatti yoo kan hordoftan taate waa irraa barattan. Ergaan tun ergaa bareedduu qabdu. Salaaman daganne kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan muuci ilaalootuuf jalatti argamtan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani moye cilaaloto. Kanaaf hanga xumuraatti na hordofaa. Qophiin tuni qophii bareedduu akkaan nama gammachiiftuu fi ergaa bareedduu qabduudha. Hanga xumuraatti na hordofaan immoo affeerra. Dubartii qaroo ijaa hin qabne takkatu ture. Dubartiin tuni sababa qaroo ijaa hin qabneef yeroo hundumaa of jibbiti, of tuffatti, of daddarbiti. Garuu haa of daddarbitu haa of tuffattu malee namni dhugaanii akkuma isiin qaroo dhabeettii taate kanatti isii jaalatu dargaggeessi akkaan bakka guddoo isiif qabu tokko isii tanaa wajjin bu'ee ba'a. Guyyaa tokko namtichi tokko ija isaa lamaan isheedhaaf kennee isiinis yeroo jalqabaatiif lafa agarte. Hiriyyaan yookiin kaadhimaan ishii hir'inna ishii waliin kan hedduu ishii jaalachaa ture tokko dhufee amma eegaa si waliin gaa'ilatti seenuun barbaada. Natti heerumtee na wajjin jiraachuu barbaadda jedhee ishee gaafate. Isheenis gaafa ol jettee ilaaltu innis akkuma ishee duraanii qaroo dhabeessa akka ta'e yommuu hubattu baay'ee naatee ani gonkumaa sitti hin heerumu jetteen. Kaadhimaan ishii kunis boo'icha guddaa erga boo'een booda xalayaa tokko barreessee fi deeme. Xalayichis akkas jedha. Ija koo lamaaniif of eeggadhu kan jedhu ture. Edaa ijji ishiin ittiin lafa agarte kun kan isaa akka ture isiin hin beektu. Baay'een keenya gaafa jireenya keenya fooyya'u lafa kaleessa rabbiin nu kaasee fi namoota haala keenya rakkisaa kaleessaa sana keessatti gatiin wajjin kafalan hin yaadannu. Kun immoo nu tuffachiisa. Arraba amma qabdu kanaan jecha fokkisaa dubbachuun dura namoonni dubbachuu hin dandeenye akka jiran yaadadhu. Nyaata nyaachaa jirtu hin mi'aawu jechuu keen dura namoonni waan nyaatan hin qabne akka jiran beeki. Jireenya jibbuu keen dura namoonni odoo jiraachuu barbaadan har'a du'an fa'aa akka jiran yaadadhu. Ijoollee keetti aartee gungumuu keen dura ijoollee dhabanii kan boo'aa jiran akka jiran yaadadhu. Quba namatti qabuun keen dura atiin kunillee muudaa akka qabdu yaadadhu. Fokkinna nama tokko himuu keen dura ani hoo akkam jira jedhiiti of laali. Fageenya hamma kanaa konkolaataa oofaa yookiin miilan deemaa jettee aaruu keen dura namoonni fageenya kana deemuu dhiistee siree irratti dhibamaniitiin ciisan akka jiran beeki. Konkolaataa lafa hagana fagaatu kana oofaa jechuu keen dura namni konkolaataa dhabeetiin miilas dhabeetiin lafarra daa'imuu akka jiru beeki. Amala nama tokko himuu keen dura amalli koo hoo akkam laata jetteetiin maal akka fakkaatu yaadadhu. Nama tokko namni kun badaadha jechuu keen dura amalli koo hoo amala akkamiiti sababa amalli kiyya maal ta'eef namni kun badaa natti ta'e jedhiiti yaadadhu. Humna qaba nama dadhabaa naa gadi miidha jechuu keen dura kan si caala humna qabu akka jiru yaadadhu. Uumaa rabbiin uume keessa seentee nama arrabsuun dura sihii kana akka rabbiin uume fi akka si bareechise yaadadhu. Bareeduma kee kana ati ofii gaagartee yookiin ofii of tolchuu akka hin dandeenyes beeki. Kan si tolchee fi kan si bareechisee fi kan nama ol si godhe rabbi. Kanaafuu rabbii kee kan si bareechisee kan si tolchee kan si nama hundaa ol godhe suni nama san akka ati isa caaltu kan godhee fi akka ati rabbiin akka jiru itti amantuufi. Akkasumas siif qabeenya sii kennee abbaa fooqii, abbaa makiinaa, abbaa qabeenya guddaa, abbaa argitee lukaan lafa deemu osoo hin taane makiina irraa gadi buutee manatti ol galuufuu kan si ceemisiisu san rabbiin guddaan akka sii kenne hin dagatin. Kanaaf qabeenya guddaa kan namaa kennuu fi kan nama dhooggatullee rabbi. Rabbiin immoo kan qabeenya kana sii kennee, kan fayyaa sii kennee, kan nama hunda si caalchisee, kan akka ati boontu, akka ati jireenya gammachuu bara baraan gammaddee jiraattu kan si godhee fi akka ati isa beektuu fi akka ati isa malee rabbiin biraa akka hin jirre ati beektuu fi yoo isa malee rabbiin biraa hin jira kan jettu taate rabbiin immoo har'aaf sitti kennee si gammachiisee borummoo qabaan taane si qabuu danda'a. Kanaafuu niimaa rabbi hin dagatin.
Gabaabumatti har'a qophiin ani qopheeffadhe kana fakkaata. Gurbaan gaafa intalti ija hin qabne ija ofii lamaan isiif kennee isiin jireenya dukkanaa san keessa turte ani immoo jireenya ifaa jireenya gammachuu keessa ture. Lafa laaleeti waaqa laalee ittiin gammada. Waan gaarii laalee waan badas laaleeti ittiin jibbaa ture san. Isiinis mee dukkana dur keessa turte saniif anatu bakka irraa bu'a. Garuu isiin bakka kiyya buutee ijuma kiyya kanaan addunyaa kana daawwattee ittiin haa gammaddu. Jireenya gaaris haa argitu sammuu ofii haa bashannansiiftu jedhee ija ofii lamaan fuudhee isiif kennee garuu isiin immoo as deebitee ijuma isaa lamaaniin as deebitee isa jibbite inni gaafa dur qaroo ija ofiitiin isii laalee akka isiin miidhama qabduu fi bakka isiin miidhama qabdutti isii jaalatee jaalala dhugaatiin isaa isii wajjin jiraachuuf murteessee ture haa ta'u garuu isii tan qilee keessaa baasee ofii qilee san bu'ee garuu isiin tun qilee inni keessaa isii baase san isa achi keessaa baasuu diddeeti qilee san keessatti dhiiftee biraa deemte kanaaf qophiin tun qophii ergaa bareedduu qabdudha. Namoonni baay'een namni tokko yoo yeroo rakkoo keetii yoo ati dhibamtu yoo ati rakkattu si wajjin bu'ee si wajjin baheetiin jireenya gaddaa jireenya rakkoo keessatti yoo si wajjin ceheetiin jedhu ati immoo gaafa rakkoo san keessaa baatee tiniin jette nama kana ija akkamiin isa laalta. Bakkee qabdaaf moo ni tuffatta ni jaalatta moo ni jibbita. Kanaaf qophiin tun har'aa ta'an qopheeffadhe tun akka isinitti toltuu fi akka isin gammachiiftu abdii qaba hanga qophii biraa kan kana fakkaatun walitti deebinutti nagaan naaf tura isinin jedha ani muheedha muhee cilaalootu warri haaraa gara YouTube chaanaalee kiyyaa dhuftan maatii naaf ta'a warri dur maatii qotaatan like share gochuudhaan na gargaaraa isinin jedha galatooma naaf jiraadhaa argitanii ramadaana as deemaa jiru kanallee rabbiin ittiin nu haa ga'u kan bara baraan itti deebi'u rabbiin nu haa godhu warra bara baraan isa soomu rabbiin nu haa godhu soomnee nurraa haa qeebalu akka jirruuf bakka jirrus laalleetiniin rabbii keenya kan uume kan nama nu godheetiniin horirraa nu foo'ee mootiin abbaan humnaa kan zalaalam moo'ee akka horirraa nu foo'eetiniin nama nu godhe akka of veeynu akka waa yaannu akka waa dubbannu akka dubbannee walii gallu jaldeessarraa adda nu godhe rabbiin uumeetiniin nu kalaqe kanallee wallaaluu hin qabnu isinin jedha naaf jiraadhaa galatooma argitanii rakkoo biyya Suudii keessaa jirtu tanallee rabbiin keessaa nu haa baasu ijoollee teenya mana hidhaatitti akkanatti dararamtee har'a nuti jarri feestaala uffatanii tiniin ciisanii nuti haa guddattu haa diqqaattu nyaannee dhuyna bishaanuma bichas dhuganiitiin yoo jiraatan mana ofii keessa rakkoon qabu garuu isaan achitti rakkoo keessa jiranii mootummaa kanallee rabbiin qajeelcheetiin ijoollee tana nagaan nu haa galchu yoo dide immoo yoo kadidu taate inni dide rabbiin musiibaan taane itti haa buuseetiin nurraa kaasu. Kanaaf du'aayii haa kadhannuuf ijoollee kana dagachuun qabnu nullee guyyama eegganna jiru biyya ormaati. Yaa Rabbi yoom nu dhufti yaa Rabbi yoom nu dhufti kanuma yaadaa jirra jechuudha. Yaa Rabbi nutti hin fidin rabbuma kadhan. Kanaaf yoo nu dhufte wanni goonu hin jiru. Yoo nutti dhufte wanni goonu hin jiru. Kanaaf dalayneellee birri lakkaa'uu dhabnu guyyaa lakkaa'aa jirra mana teenne guyyama kana lakkaa'uun alhamdulillahi rabbil alamin galanni isaan badin. Galanni rabbiin badin kan uume kan kalaqe ka horirraa nu foo'e. Kanaaf rabbiilleen haa kadhannuu fi ijoollee kana walii haa kadhannuu jedha galatoomaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa dogongora jiruuf naaf qolcha.